Tole, attam jirtuu fayyaa keessanii nagaa keessanii har'a laayivii kana hojjechuu kan hin barbaadee fi dhugaadhumatti laayivii kana baay'isee nu barbaachisa jedhee kan hin yaadee fi haala biyya keenya keessatti deemaa jiru tokko haala amma iddoo garaa garaatti deemaa jiru tokko akkamittiin ilaaluu qabna isa jedhuni haasa'uu barbaada. Please ijoollee hiriyoota keessanitti sheerii godhaa. Maal irratti na haasa'uu barbaadaa waa'ee confusionii federalism isa jedhu kana. Federalizimiin kun maayini? Federationiin maayini? Sistemni kunii Oromoodhaaf maali? Saba keenyaaf maali? Saba Oromootiif maali? Oromoon akka saba tokkootti maal irraa fayyadame? Maal irraa fayyadame? Maal irraa fayyadamuudhaaf deema? Maanni federalizimiin inni dhugaa jechuun maal jechuudha? Federalizimiin inni dhugaa jechuun federalizimiin inni sobaa ilmaan nabashaa ittiin nu dallaltu moo maayinni? Isa jedhunii isinii ibsuu barbaadeerra. Federalizimiin inni dhugaa inni jedhamu gaa yeroo waa'ee federal systemii haasofnu federalism jechuun ethnic federalizimiin isiniin jechuu kootama. Waa'ee federalizimii sabaaf sablammii irratti hundaa'eeti inni haasa'uu barbaadu. Sabaaf sablammii irratti isa hundaa'ee jechuudha. Federalizimiin biyyi tokko federeetidii ta'e yeroo jedhani walakkaadhaa fi qarqara qaba. Walakkaa qarqara qaba. Walakkaani isaa qarqara bulchu jechuudha. Walakkaa akkamitti fudhannaa? Walakkaa jechuun mootummaa isaa sabaaf sablammii isatti naanna'ee jiru kana bulchuu jechuudha. Walakkaadhaaf qarqaran jedha. Qarqarri mootummoota xixiqqoo federal systemii sanaan bulan. Maal jechuudha? Mootummaa Oromiyaa, mootummaa Benishaangul, mootummaa Tigree, mootummaa Amaaraa, mootummaa Sumaalee, mootummaa warra Dabuubii jedhamu kanagaa akka periferiitti ilaala. Akka marsanii jiraniitti. Akka mootummaan kuni marsee jiraa jechuudha. Ifa manaa godhaa. Eenyuun marsee jiraa gaamma kan inni marsee jiru eenyuun mootummaa federaalaa isa biyya bitu kana marsee jira. Isa marsee jira. Humni federal governmentii eessaa maddaa isa jedhudha. Amma core issuesaa humni kun eessaa madda? Mootummaa federaalaa inni gidduu kun inni federal government inni jedhamu asitti irratti yoo agartu ta'e gidduu sentariin isaa mootummaadha. Sentariidha. Mootummaa inni garaagaraa kana marsee jira jenna. Kana marsee jira. Mootummaa inni kun mootummaa warra paarlaamaa, warra ministeerotaa, warra prime ministeriitu bulcha. Mootummaadha. Mootummaan kuni humni isa walakkaatu cimaadha. Mootummaa Oromiyaarra humna federaaliitu cimaadha. Sentarii sanatu eenyuun ajaja? Oromiyaa ajaja. Sentarii sanatu maal godha? Baajeta ramada. Sentarii sanarratu gibira walitti qabamu kana fuudhee ofiisaatii waan barbaade godha. Sentariitu cimaadha. Periferiin laafaadha. Sentariin cimaa, periferiin laafaadha. Periferii jechuun qarqara warri jiran mootummoonni jiran kun hundumtu federaalii jala. Federal governmentiin egaa humni isaa humna olaanaadha. Ilamee ilaala. Humna olaanaadha. Maaliifan kana stressii gochuu barbaade? Booddee waan hin fidutu jira. Humni isaa humna olaanaadha.
Humni isaa humna olaanaadha. Waan barbaade gochuu danda'a. Hidhuu danda'a, ajjeesuu danda'a, bajeta barbaade achi ramaduutu amma Tigiroonni fakkeenyaaf waan isaan gochaa turanii bajetii kana akka barbaadanitti gara Tigraayitti guuru. Meeshaa dhufu, maal dhufu, maaliif egaa senterii sana eenyutu qabate isa jedhudha. Birookiraasii sana eenyutu qabate isa jedhudha. Senterii sana keessatti security eenyu qabate, defense eenyutu qabate, foreign minister eenyutu qabate, economy eenyutu qabate, Tigirootatu qabate. Maaliif armamentii qabu, harka qabu, irree qabu. Kanaaf ani yeroo hundumaa kan hin jedhu feekiidhaan jedha. Maaliif senterii sana isaantu ajaja. Senterii sana ajaju jarri kun. Senterii sana bulchu. Federaalizimii dhugaati. Federaalizimii dhugaan turre. Osoo dhugaa ta'e fairnessitu jiraata. Senteriin suni sila humna walqixxeedhaanitu bakka bu'oota ergatee bakka bu'aan Oromoo, bakka bu'aan Belishaangul, bakka bu'aan Sumaalee sagalee godhateetu sagalee qabaatee achi keessatti sagalee qabaateetu yeroo dabi kun hundumtuu hojjetamu noo saba koo irratti hojjetanii jedha. Noo kana hin gootanii jedha. Mirgan qabu. Egaa rakkinni federaalizimii inni guddaa inni Raashaa mataasaa diige maa inni senteriin suni humna olaanaadhaan qabama. Paartii sobduudhaan achi barbaariidhaan qabama. Yookiin waan tokkoon qabameetu paaworii kana usurpii godhan paaworii kana harka isaanii keessatti gashataniitu akka barbaadan manipuleetii godhu. Akka barbaadan manipuleetii godhu. Inni kun baay'ee deenjeresii dhagaa. Federaalizimii keessatti hofedha federaalizimiin gaarii otoo ta'ee jiru gosi senterii sana kontroolii godhu federaalizimii sistemii kan abiyuuzii gochuu danda'a. Federal systemii kun completely out of hand deeme inumayyuu sabaaf sablammii miidhuu danda'a. Egaa amma inni darbe kan wayyaanee kuni kan inni miidhee Oromoo miidhee warra sabaaf sablammii kan biraa miidhee maaliifi Amaaraa la tokkoffaa qurshoo qabu Amaarrii fi Tigireen isa durii kaase jabana duriitti kaase qurshoo qabu. Kanaaf aarii walitti ba'an federaal sistemii dhaqee humna sana qabatee Tigireen dhimma itti ba'e. Dhimma ilaalaa ijoollee keenya. Amma gaa rakkinni inni jiru inni guddaanii warri senterii sana qabatee abiyuuzii gochuu danda'a. Amma EPRDF kan walitti dhufanii feekiidha hundum isaanii. Inni kaan OPDOdha, inni kaan Amaaraa, inni kaan maaloodha. Hundumtuu wayyaaneen waan ofii walitti fiddee walitti qabdee fi firifaarii ishee itti hirteetu senteriin sun akka inni irree godhatu goote. Silaa participationii individual nationiidha barbaada ture. Individual nationalityidha. Oppressed nationalityidha. Warra sabaaf sablammii fi warra akka Oromoo participationii guddaa barbaada ture. Decision makingii keessatti isaantu participate gochuu irra ture. Godhaniiru hin goone. Kanaaf rakkinni uumame. Defectiin federalizimii inni guddaan egaa kana. Federalizimii Raashaa keessattis kan uumame waan akkasiiti. Maaliifi isaanii federalizimii isaanii haadhuma isaa mootummaatu state capitalismiitu out of control ta'e ummati hin hiyyoome hin rakkate warri unionii kana keessa jiran tokkichumaan faca'an gaafa senteriin diigamu. Egaa amma senteriin yeroo diigamu durumayyuu jaalala amantii fair share politikaatiin waan walitti dhufnee fi halkanuma tokkotti akka kaardii fosh jedhee faca'e. Inni kunis kanumatti adeema. Maaliifi fedhii saba isa keessatti galuu sana waan bakka hin buuneefitu federalizimiin inni kan wayyaanee kuni tokkichumaan diigamuu danda'e. Amma federalizimiin silaa maaliif Oromoo gargaara? Tokkoffaa Oromoo kan inni gargaaruuf yookiin Walaayittaa yookiin Sidaamaa yookiin Amaara yookiin Sumaalee kan inni gargaaru tokkoffaa ethnic basedidha. Ethnic based yeroo ta'u aadaa kee practice goota, territoriin kee beekamaadha, afaan kee beekamaadha, mirga kee eeggatta turte. Mirga kee waan eeggattuuf
mirga aadaa kee waan eeggattuuf daangaa kee waan eeggattee fedhii keetiin walitti dhufta. Fedhii keetiin walitti dhufte egaa raayitii sana keessatti maal galchattee article 39 akka fakkeenyaaf Ameerikaa keessa warri jiraannu har'a kana Ameerikaa keessa warri jiraannu Texaasii yoo unioniin kun naa ta'uu baate secessionii raayitii qaba Texas waan isin dinqu. Egaa amma secession raayitii qabduu jedhanii maqaadhaaf wayyaaneen achi kaa'an. Har'a yeroo ofii baqatanii deemanii ishee raayitii sanatti dhimma ba'uu danda'u. Dur osoo Oromoon gaafate garuu ishiin jedhan. Isinii galee differensiisa. So jaalalaan walitti dhufe? No, jaalalaan walitti dhufe. Caafaqanii walitti fidanii mirga Oromoo sarbanii mirga oppressed nationality sarbaniitu humnaan cafaqanii jiraachisan. Kanaaf federaalizimiin inni kan wayyaanee hin hojjenne. Gara fuulduraatti federaalizimiin hin hojjeta. Maybe hin hojjeta. Ani garuu itti namanu. Garuu homaa waan gochuu hin dandeenyeef. Ammatti waan hin qophoofneef. Ofii keenya, aadaan keenya, afaan keenya, daangaan keenya akka hin bannetti optionii nuyi qabnu federaalizimii kana akka inni hin banne gochuu duwwaadha. Inni chaansii nuu kenna. Ofii keenya akka ijaarruuf. Gara fuulduraatti ofii akka of geggeessinuuf. Chaansii waan nu kennuufan barbaada malee ani dhumarratti optionii ani qabuun isin agarsiisa. Viable optionii kan ta'e. Egaa amma federalizimiin wayyaaneen kun qabatte eega kana fakkaate eega power usurpii godhanii ofii isaaniitii of gidduutti qabatanii uummata sabaaf sablammii eega hin miidhu ta'e federalizimii attamiitu hojjeta. Amaarri maaliif federalizimii kana jibbu jennee yoo gaafanne wayyaaneetu irree waan qabuufi isaan yoo amma federalizimii sanatti deebine wayyaaneetu nu mo'aa qawwee waan qabaniif isaan hin barbaannuudha. Yoo deebi'an iyyuu kondishiniidhaan deebi'u Amaar maal jedhu yoo isaan birookiraasii kana qabatanii bakka sana qabatanii Amaara intrestiinii Amaara 100% shuurii yoo ta'an malee deebi'uun barbaadan isaan wayyaaneen Amaarri kan isaan baasu Amaara lu'ulaawwinnati eegu maqaa Itiyoophiyaatiin kan isaan barbaadan har'a kan isaan barbaadanii dhibbatti kan isaan barbaadan unitary government. Unitary jechuun mootummaa tokko ministeera tokko jiraatti pirezidaantii tokko jiraatti kan hacuucame structurein isaa gubbaadhaa kaasee akka Haile Sillaaseetti hamma waradaa hamma misleneetti isa gadi bu'u isa gubbaadhaa asii gadi hajajanii isa barbaadu. Maaliif isa barbaadu beektu? Tokkoffaa waggaa 150 kaasanii Amaarri advantage guddaa qabu. Advantage isaan qaban birookiraasii kana isaantu ijaara. Afaan isaaniitiin hojjetamaa dhufe. Fidela isaaniitiin hojjetamaa dhufe. Daangaa isaan sararaniin hojjetaa dhufe. Kanaaf har'a iddootti deebi'anii Oromoo kana garafanii likkiitti gashanii warra Saawuzii kana garafanii karaarra buusanii warra Westiin gargaarsa argatanii karaarra buusanii easily karaarra buusuu dandeenya kan jedhu sammuu isaanii keessa kan jiru Amaara. Kanaaf kan isaan barbaadan dhibbatti unitary government Itoophiyaa lu'ulaawwinnati isheen jedhu isheen soba isheen qochuudha isheen kan isheeni Amaara balaayinnati sana Amaara olaantummaa Amaaraa eegu isa barbaadu gaa jirru isa kan isaan barbaadan amma gaa akka tasaa ta'e qeerroon dhiiga dhangalaasee fi faannoo inni jedhani soba bar faannoon ikkoo lafannitti straagalii godhe iyyuu beeku qeerroon dhiiga dhangalaasee fi xoob godhe ilma nafxanyaa tokko fidee kaa'eefi. Lammaan karaa gadhiisee fi ilmi nafxanyaa dhufee fudhatee Waaqayyo looterii gubbaadha gadi buuseef Amaaraaf. Har'a milikiin faarsaa osoo Haile Sillaaseen hin faarsin, Mangistuun hin faarsin, Mallas hin faarsin, ilmi Oromoo keessatti dhalate ilmi nafxanyaa kaa'eetu milikiin faarsaa dhufeef. Looteriin kana caale maaltu jira Amaaraaf? Amaarri utaaltee kan irratti lafa dhoofte. Abiyyiin qabatanii har'a akka jirutti ilmaanni nafxanyaatti namanii unitary government sana dhaabuu barbaadu. Yoo kun ta'uu baate yoo maqaa federaalii akkas micciiranii dhufaa jiru. Har'a gaa maal isin barsiisuun barbaade ilmaan Oromoo? Ethnic federalismii agartaniittu wanti inni fakkaatu. Nationalitiin tokko keessaa ol ba'ee paaworii qabatee
akka inni warra kan biraa miidhuu danda'u Tigreedhaan agartan. Amma maal jedhanii achas deebi'anii yeroo puushiin federaalizimiin jiguun irra hin jiru yeroo jedhanii tiyyanii maal qabaree federaalizimii eega jettanii gaarii garuu geographic or regional federalismii finnaa haasa jedhu dhufan. Agartuu abshaalummaa isaanii maal jechuudha sana jechuun kanaafan dhufe gaara. Gudii keessan isinitti agarsiisuuf. Gudii keessan isinitti agarsiisuu dhufe. Isa isaan itti adeeman. Ilaa ethnic federalismiin kuni at least hamma tokko dhimma itti ba'uu dandeenya. Addana irratti warri nu arrabsitanii baradhaa this is education kuni barnoota kooti. Ittan baradhe ittan guddadhe political science dha barnooti koo. Kanaafi ofuma wallaaluma keessanii adda irratti ijoollee warra kan biraan jeeqina. Kanaafi amma kan isaan hanna isaan fudhatanii dhufan warra kolkolloota isaanii fudhatanii dhufan warra dantaa tokko hin qabne waa'ee Oromoo fudhatanii dhufanii amma gaa ijoolleen nafxanyaa kun maal fudhatanii dhufanii riijinaaliidhaanitu federaalizimii finnaa haadha. Isa gaa inni har'a isinitti agarsiisuuf ka'e. Maal jechuudha kana jechuun konsekwensiin isaa maaliinni isa jedhuun isin agarsiisa. Okay, haa ilaallume maappii tokko lafa kaa'eera. Okay, maappiin kuni maappii Oromiyaati. Haa jennu gaa. Okay, maappii Oromiyaati. Maappiin Oromiyaa addana Ogaden, addana gararraa kana Affaartu jira. Amaarri gararraa kana jirti. Benishaangul addana jirti. Warri Sidaamaa, warri Walaayitaa, warri Kafaa, warri Oomoo akka jiru. Kuni Oromiyaadha. Haa jennu gaama. Oromiyaa jennu. Amma maal jechuudha regional inni isaan jedhan kun maayinni gudiin isaanii maayinni isa jedhu ilaalaa. Ilmaan Oromoo isiniin agarsiisa. Kana naa ilaalaa amma regional inni jedhan. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Fakkeenya gaariin isinii kenna ilaalaa. Fakkeenyin isinii kennu regional yoo jedhani fakkeenyaaf regionii A, B, C, D tti kunna. Barnoota keenyaaf akka ta'uuf. Kana keessa Walloo already kutanii fudhataniiru. Kana keessa habaabnu. Boo'aa imimmaanni dhangala'aa biyya abbaa keenyaa gadhiibneerra Habashaadhaaf Walloon kutaniiru gana lola guddaatti seennasa. Haa ta'u har'aa fi barnoota keenyaaf akka nu ta'uu fi A, B, C, D jedheen kuta. Ilaa akkasitti baqasinume asii gadi. Akka kiroosiidha irra keenya. Kiroosii yeroo irra keenyu ilaala ilmaan Oromoo. Riijinaalinni isaan jedhani jarri hattuun kun riijinaalinni isaan jedhani mee kana ilaala. Amma kana ilaa isa kana. Riijinii A haa jennu. Kana riijinii B haa jennu. Riijinii C haa jennu kana. Kana immoo D haa jennu. Inni kun egaa akka jirutti Itoophiyaa sana haa jennu mee. Ilaala ilmaan Oromoo. Regional federalism waa isaan jechuu barbaadaniif isinii ibsuu barbaadeera. Region A maal kuni egaa iddoo kanatti yeroo baqaqu maal jechuudha. Region A keessa eenyu jira? Oromoon addana jira. Amaarri addana jira. Beneshaangul addana jira. Ilaaltu ilmaan Oromoo. Region B keessa eenyu jira? Region B keessa eenyu jira? Oromoon addana jira. Affaar addana jira. Ogadeen addana jira jechuudha. Sumaalee. C keessa immoo ilaa gudii siidhaa ilaala. Oromoon addana jira. Walaayitaan as jira. Sidaamaan as jira. Oromoon addana jira. Oomoo Kafaan addana jira jedha yaalmaan Oromoo kana ilaala gudii kana. Diin immoo Oromoo Ogadeen haa jennu. Amma mee fakkeenya tokkoon keessaa slaayisii tokko keessaa baasee isinitti agarsiisa. Slaayisii tokko amma fakkeenya isinii fudhadha. Mee siin isinii fudhadha. Sii kana fudhannu. Asitti kutaati sii haa fudhannu haa jennu. Sii kana fudhanna. Okay. Sii fudhanneetu sii slaayisii goonee keessaa baafna warra kan biraa. Kana hunda ishee keessaa baafna dhiisaa ammaaf. Ammaaf nu barbaachisu booddee itti deebina. Kana keessaa baafna akka jirutti keessaa baasaa kana. Mataa keessanii amma eessarra keessu
federal region C hajedhamu gaa kanaan watu baasee isaan kan biraa baasuuf deemu. Egaa federal region C dha. Region C kuni ila federal region C kun eenyuun qaba? Ilmaan Oromoo qaba. Oromoon addana jira. Walaayitaa qaba. Sidaamaa qaba. Kafaa qaba. Oomoo qaba. Ilmaan Oromoo gudii keessan ilaalaa. Amma gaa maal godhu? Oromoon gargar ciccite gaa dhumate kan Oromoodha. Amma maal godhu jarri kun? Jarri kun maal godhu? Addana keessa qomoo meeqa jira? Oromoon jira. Sidaamaan jira. Kafaan jira. Oomoon jira. Walaayitaan jira. Gugurdaa jechuukooti. Tokko, lama, sadii, afur, shantu qomoo shantu jira. Qomoon shanan kuni riijenii C keessatti afaan maaliitiin wal arguu danda'a jarri kun? Jarri kun maaliin wal arguu danda'u? Maaliinitu wal filuu danda'u? Maaliif gabaa walii wajjin taa'uu danda'u? Afaan eenyuti beektu? Afaan Amaaraatiin taa'u. Afaan Amaaraatiin taa'u jarri kun. Afaan Amaaraa deebi'ee iddoo qabata. Aadaan Amaaraa iddoo qabata. Riijeniin kuni kan addana keessaa ba'u nama afaan Amaaraa beeku. Nama akka gaariitti birookiraasii isaaniitiin tireenii godhan kaadiree isaaniitu akka barbaadan manipuleetii godhe. Tokkoffaa teritoriin isaaniis diigame. Isa kan isaaniis diigame kan keenya duwwaa miti. Jarri warri minority nationalitiin kun hin sosodaachisu. Yoo akkas goone malee Oromoo akka itti gadhiifne isinirra galagalanii isin fixu waan jedhaniifi afaan Amaaraa fudhatu. Aadaa Amaaraa fudhatu. Birookiraasii Amaaraa fudhatu. Hundumaa fudhatanii eessatti ergatu gaa? Gara Finfinneetti ergatu. Kana keessa chaansiin Oromoon addanaa filamee dhufee Finfinnee kana keessatti Oromoo bakka bu'uu isaati hammame. Isa isinittan dhiisa. Keessan seenuun. Isa isinittan dhiisa. Riisoorsiin addanaa ba'u. Oromoon C keessa jiru maaliif dhattanii B'dhaa, Eedhaa, D'dhaa fudhattan jedhaa? Mirga maalii qaba? C keessa jiran dubbachuu hin danda'u. Oromoo isa Wallootiif dubbachuu hin danda'u. Oromoo isa Wallaggaatiif dubbachuu hin danda'u. Oromoo isa Harargeetiif isa Gujii Booranaatiif dubbachuu hin danda'u. Mirga sana hin qabu kaa. Mirgi sun hin jiru. Maaliif already ati C'dha. Addana keessatti hafeera mirgi kee. Akka Oromootti hin jirtu amma. Akka riijeniitti jirta. Akka riijeniitti yeroo jiraattu akka Oromootti waan hin jiraanneefi dubbachuu hin dandeessu. Afaanumtiitti ittiin kominikeetii gootuus afaan Amaaraati. Birookiraasiin achitti ijaaramu birookiraasii Amaaraati. Ijoolleen nafxanyaa kana dizaayinii godhataa jiru ilmaan Oromoo. Amma gaa tokkoffaa Oromoo maaltu miidha? Riisoorsiin addanaa ba'u hundumti isaanii seenterii kanatu kontiroolii godha. Seenteriin kuni Abiyyii fi Biraanuu Naggaa fa'i kontiroolii godha. Isa A keessaa ba'u akkasuma isaantu kontiroolii. Isa B keessaa ba'us isa D keessaa ba'us isaantu kontiroolii godha. Tokkoffaa riisoorsii biyya Oromiyaa keessaa yoo harka 100 keessaa 75tu Oromiyaa keessaa dhufa jenne isaantu kontiroolii godha. Biraanuu Naggaatii fi Gimboo Sabaattiitu kontiroolii godha. Maaliif akka Oromootti Oromooni ethnic federal systemii waan tan qabneef paarlaamaa sana keessa taa'ee akka Oromoo taasisuu waan hin dandeenyeef kan inni haasa'uu danda'u akka federal region C taasaa yookiin B taasaa yookiin A taasaa malee akka Oromoo akka dhala Oromoo tokkotti riisoorsiin Gujii keessaa ba'e Alaamuddin inni addanaa Warqee Bolqu inni addanaa Alaamuddin Ibina Baradii Mandiidhaa fi Najoodhaa Warqee Bolqu suni namni tokko dubbachuu hin danda'u. Maaliif yuunitiin sun hin jiru? Yuunitiin sun hin jiru kaa. Oromoo diiganii, Oromoo ciranii riisoorsii kana 100% kontiroolii godhu jechuudha. Jarri kun yoo yuunitarii gavarmentii sana dhabanii, yuunitariin gavarmentiin sun hin ta'u ta'e hamma danda'an federaalizimiidhaan Oromoo gowwoomsu. Amma Oromoo gowwaan egaa maal qabaree federaalizimii arganneerroo jedha. No. Federalizim, regional federalizimiin kun egaa balaa guddaa fuudhee dhufa. Tokkoffaa Oromoo cira, aadaa keenya bal'eessa, afaan keenya bal'eessa, daangaa keenya bal'eessa, humna keenya bal'eessa, teriiktarii keenya diigaa, dirraasha keenya lafarraa bal'eessuudhaaf deemaa jiru jarri kun.
Dirraasha keenya lafarraa balleessuuf deemaa jiru. Kanammoo kan isaan gargaaru maaliifi warra neocons warra alaatu isaan gargaara. Warra amma dheengadda Arabii dheengadda akkamittiin Abiyyiin samaa irra ka'an gororaa jiru lafa Oromoo fudhachuudhaaf. Risoorsii albuudaa Oromoo saamuudhaaf waan gororaa jiraniifitu yeroo Abiy dheengadda waanii ta'u kan isaan maraatan kanaaf. Abiyyiif jedhaniiyyuu miti. Isaan risoorsii sanaaf maraatu. Risoorsiin Oromiyaa keessa jiru, warqeen jiru, bunni jiru, gogaan jiru, ibina baradiin jiru, pilaatiinimiin jiru. Inni kun hundumtu qophaa'aa jiru jarri kun. Kanaaf yaalmaan Oromoo wanti si baasu ethnic federalism isa jedhu kana itti cichuun nurra jira ammaaf isayyuu inni isumayyuu ethnic federalismiin kun akkan sila jedhe yoo Oromoon humna isa olaanu hin argatu ta'e ethnic federalismiin sun iyyuu gatiin qabu maaliifi akkuma Tigreedhaa paaworii kana Amaarri dhuftee iyyuu sarpii gootee harka ishee keessatti gashitee nuun nu balleessuu dandeessi. Kanaafitu kan nuyi barbaannu kan biraadha. Kan biraan isinii fida. Kun isinii galeera taanaan warri gaaffii qabdan tekstii naa godhaa. Garuu amma keessa deebi'uun naqu. Maaliif isinitti fakkaata? Amma waa'ee opshiniin kee maayinni. Daani'el opshiniin kee maayinni. Callumatti haasoftaa. Oromoon maala ta'ure warra jettanii fi deebii isinii qaba. Deebiin isinii qabu. Federationis mini. Regional federationis miti. Federal systemii dhuma ta'eetu maqaansaa confederation jedhama. Confederation jedhama. Confederationiin ani optioniin ko inni jalqabaa akka nama wal'aansoo Oromootti amanu tokkootti akka nama waggaa dheeraa wal'aansoo Oromoo keessa ture tokkootti optioniin ko inni guddaan inni jalqabaa bilisummaadha. Bilisummaan kuni walloo nuu deebisee daangaa keenya karaa boordarii karaa garanaa isa cabe karaa Ogaden isa cabe deebisee isa garaa Gajjellaa deebisee isa karaa Wallaggaa deebisee Oromiyaa kan jedhamtu Finfinnee irratti ijaaruudha. Warra kan biraan yoo barbaadan nu wajjin jiraatu yoo barbaadan dhimma mataa isaaniiti akka barbaadan ta'u. Optionii maalii qabda warra jettuufi optioniin qaba. Optioniin ko confederationidha. Okay? Confederation jechuun maal jechuudha? Okay. Ilmaan Oromoo. Confederationiin maal? Confederationii kana hundi keessan akka gaariitti akka isinii galuun barbaada. Wanti kun jala sosocho'aa omaan jedhu. Confederation jechuun akkan sila isinitti ethnic federalism irratti beezii kan godhe ta'eetu regionii miti ethnicidha. Ethnic jechuun Oromoo, Amaara, Maaloo ta'ee achirratti beezii ta'uutu centeriin weak, centeriin strong miti. Poweriin kan jiru warra marsee jirudha. Mootummaa Oromoo, mootummaa Sidaamaa, mootummaa Amaaraa, mootummaa Tigree. Confederationiin centerii laafaadha. Periferiin strongidha. Kan inni ajaja fudhatu federal governmentiin inni confederationidhaan walitti dhufe kan inni ajaja fudhatu warra governmentii ofiitiin ijaarratanii periferii irra jiraatan irraa fudhata malee federaaliin inni walakkaa jiru himmoo. Walakkaa kan jiru maaltu walitti nu hidharee jennee gaafannamma. Maaltu walitti nu hidha jira kan almost short of independence jechuudha. Independence irraa xiqqaata confederationiin natti hin bilbilinaa please. Confederationiin warra keessumatti nuyi Itoophiyaa dhiifnee deemuun barbaannu warra jettuu fi ilaa solutionii isaa kunoottiin jedhan. Confederationiidhaan jedha. Confederationiin maali? Confederationiin loose connection jechuudha. Loose connection jechuun waan lama duwwaadhaan wal agarra. Defensiidhaa fi diplomaasii duwwaadhaan wal agarra. Diplomaasiidhaa fi foreign diplomaasiidhaa fi defensii duwwaadhaan wal agarra.
Difeensiin iyyuu daangaa Itoophiyaa sana keessa daangaa sana eeguu biyyi alaa dhufee akka hin rukunne. UN keessatti inuma UN keessatti Oromiyaan alaabaa mataa isheetii ergatti. Amaarri isin ergatti. Garuu Unity Confederacy flaagiidhaani bakka buufachuu dandeenya. Maqaa'oo ani Itoophiyaan barbaadu East African Confederacy jechuu dandeenya. Somaalee galchuu dandeenya, Djiboutis galchuu dandeenya, Sudaaniinis galchuu dandeenya. We don't care. As long as Oromoon resource mataa isaa irratti hamma ajajuu danda'etti we don't care. Abbaan barbaadee dhufu. Maaliifi kan nu wal agarru defensiidhaa fi diplomaasiidhaan. Isa immoo maal goona resource kana nutu allocate godha. Budgetii kana nutu erga. Hundumtu akka dandeettii isaatiitu government isa gidduu jiru kanaaf isa century kanaaf erga. Humna kana hunduma isaa of biratti hambifnaa jechuudha. Kan nu baasu ilmaan Oromoo confederation duwwaadha. Wanti nu baasu tokkoyyuu hin jiru. Biyyi lafaa hin fudhatu dhimma mataa isaatii utuun jaallatiin fudhata. Nuyi confederation barbaanna eega jenne kanu yoo noo jedhani bilisummaa keenya awwaajjannaa jechuudha. Agarte optionii keessumatti warra Itoophiyaa irraa dhalannee afaan isaanii barreeffama manaan gookasii ijoolleen gookasii maaloo attama godha wayyoo nan du'e kaa Itoophiyaa maaloo warra jedhan kanaaf why not confederation? Let us negotiate. Confederation irratti negotiate godhu. Hindiddaa sammoo hindiddaa attamitti diduu dandeessa natti attamitti didda kana. Okay, Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaadde. Okay, confederation idhaan jiraan. Maybe Oromoo dhumti kana diduu danda'an jiru jedheen shakka. Oromoon mataa isaanii gatan, salphina isaanii kan uffatan, kan Amaara malee Amaarri mataa keenyarra taa'e malee hin jiraannu warri jedhanii diduu danda'u. Garuu namni normal mind qabu, namni sammuunsaa fayyaa ta'e tokko confederation noo jechuu danda'u ilmaan Oromoo. Kan nu baasu bilisummaa completely walabummaadha. No Lucky Daniel yeroodhaafi diina nutti baay'ifta, diina nutti baay'ata. Yeroodhaafi jarma kana wajjin jiraannaa hasalii nutti fiddi yoo waan jettan taatan immoo confederationiidhaan jiraan. Kana waggaa meeqaa kaaseen kanuma iyyaa ture. The only option Oromoon qabu bilisummaa yoo ta'u baate immoo confederation. Confederation immoo Oromoo warri hardlinersiini no imma Itoophiyaa yuun barbaannu jechuu danda'u ijoolleen dargaggoo seenaa hamtuudha. Hin barbaannu Itoophiyaa. Okay. East African Confederacy jennu. Maaltu nu be? Okay. Horn of African Confederacy jennu. Tigreeni sirbaa dhufti gaafa san. Ogaadeniin sirbaa dhufa. Sudaaniin illee dhufee nu kadhata gaafa san. Resourceetu jira nu bira. Horii jira, albuudaa jira. Kanaaf nu ajjeesuuf nu saamuu barbaadu. Jarri kun. Maaliif kana hin dhiyeessitan? Confederacy kana akkamittiin akka bisheessuu dandeenyu wal keessatti irratti haasa'uudha. Wal keessatti walitti himuudha. Federationiin hamaadha nuuf ammayyuu. Maaliif humna sana hin qabnu? Maaliif daldaltootatu baay'eedha? Ila ilmaan Habashaatu qabatee jira Itoophiyaa, mootummaa Itoophiyaa. Ilmaan Habashaa kuni Habashaata guuranii mataarra nu kaa'anii har'a kunoo Minilikiin nu jalqaban ilaala. Har'a Minilikiin nu jalqaban. Borimmoo waan isaan fidan hin beekne. Amma maal godhan achi jala galagalaniitu regional federation jedhu. Regional federation kunoo mistira ishee isinitti agarsiise. Dhoksaa ishee iccitiin ishee kana baattee deemti. Kana ulfooftee deemti. Oromiyaa diiguu, Oromiyaa ciruu, Oromiyaa bittimsuu kan isheen baattee deemtu. Kanaaf ilmaan Oromoo hin gowwoomin. Regional federation jedhamu kun soba. Oromiyaa ciruuf, Oromiyaa diiguu duwwaadhaa fi qophaa'e. Kana hin wallaalinaa. Kuni gowwaan, jaamaan, duudaan, mucaan kaleessaa beeka. Kanaafi isa seen amma jettu kana. Lakki baakoo regioniidhaan federation. No, hin fudhannu jechuudha kana. Kan harkaan fuudhina. Tokko kan. Lammata immoo Itoophiyaan walaawwinnati maarree gimboo sabaatti ijoollee Habashaa ijoollee Habbaa duriitti wajjin harka wal qabatanii Sha'abiyaadha wajjin Eertiraadha wajjin wal qabatanii unity Itoophiyaan isaan jedhanii dhufanii Oromiyaa cafaquuf Oromiyaa saamuudhaaf nu garboomsuuf waggaa 150 duratti nu deebisuuf ilmaan Oromoo hamma yoomii gowwoomta hamma yoomii afaan faajjoofta ilaa kunoo optioniin jiru kana duwwaadha optioniin jiru bilisummaa qofa
bilisummaa qofa warra Itoophiyaa mararsiifannaa imiyyee Itoophiyaa haadha koota bashaadha abbaa koota bashaadha beegel friend koota bashaadha attamittiin gargar baay'atanii imimmaan karaa kudhan cobsitaniif immoo ila yoo ta'u baatee negotiate gochuu dandeenya confederationiin wayya kana gadi tasa waa'een unitary government fudhachuu waa'een federation isa jonjaa kan yo ila federation kana keessatti oromo control gochuu danda'a taana nui control gochuu resourcing kan 75% ni biyya sana resourcing kan keenya raba yo nutu control godhate yo power keenya asserti gochuu dandeenya ta eenyummaa keenya biyya sana keessatti asserti gochuu dandeenya we don't care no kana jechuun immoo akkuma wayyaanee brutality taane jechuun miti garaa sanas hin qabuun kanas hin barbaadu brutality taane nama qulqulluu nama gaarii taane warra kan biraas akka nagaadhaan amaarasa ta'u tigreessa ta'u walaayitaa isa ta'u somaaleessa ta'u abbaa fedhi nagaadhaan bushina garuu resources sana nutu asserti humna keenya asserti goone resources sana irratti humna keenya qabaachuu nurra jira ilmaan oromoo yaalmaan oromoo kana gaaffii isin naa ergaa inbox naa godha gaaffii confuse isin godhe kitaaba isin dubbisuun isin irra jiru waan tokko research isin wanta guide isin godhu waan tokko isin page korra isin ka ila dhageeffadha kennu baasu ilmaan oromoo confederation qofa confederation ni negotiate gochuu dandeenya yoo ta'u baate bilisummaadha bilisummaa immoo lola jalqabneerra waboon itti jira marroofaan itti jiru jaalgollicho engee itti jira jaalsanyiin itti jira ammas taanaan confederationist taanaan unitary dhiisa regional sana dhiisa kana lamaan iyyuu taanaan lola malee taasa jaalalaan hin dhuftu jarru jaalalaan hin cabdu already oromoo kuffifneerra jedhanii waa yaadaa jiranii already ilma habashaa tokko fudhatanii mataarra waan nu kaa'ataniif isaan kan isaan dibbee kutaa jiranii borganama oromoo gadi fuunne akka sa'aa gorraana jechaa jiru ilmaan oromoo please hin gowwoomin barabaraan hin gowwoomin gowwummaa keessaa ba'i jabaa ila islaaman jedhin kiristiyaanan jedhin arsiidha wallagga harargeedha maarree kuni sitti kolfu habashaan illee sitti kofalti habashaan sitti kofalti kanaaf akka hin gowwoomu akka sin gowwoomsine jabaa ila takka se tokko nu qabatanii naan jirru kuni dhuma keenya ta'a isa dhumaan nu ta'a ilmaan oromoo kanaaf ila waaqayyo sinaa gargaaru jabaadha ila qeerransa eegeen qaban qabnaan gadi dhiisan kanaaf jabaadhaan isiniin jedha waaqayyo moo nu wajjin jira waaqi oromoo nu wajjin jira walii hira especially why confederation kan irratti yaada federation confederation especially why is a regional federation dhaqiti kan biraatti midin gowa fuuli san beenne dhaqimi isa sin deemtaniif beenna isa sin oromoo battanuuf deemtan cicciruudhaaf ajjeesuudhaaf sin deemtan beenna jedhaani ittima fuuli ishee barbaadu kana booddee nuyi fuuli miti baranneer secaanee laalleer waan ishee yaaddu utuu isheen garaa ishee keessaan baasin beenna jabaadha waaqayyo isin wajjin haa ta'u